dhuguma namticha kana yookaan amaaraa kanatti heerumtee jirti yoo ta'e jaalala namicha kanaaf qabduuf jecha dhugaa obboleettii kiyyaa baay'isee dhoksitee tooyi akka reef ishii dhokatu gooti yoo ta'e uummanni bal'aan na dhaggeeffachaa jira jechuudha. Kun hin jira yoo ta'e guutumaan guututtani dhimma obboleettii kiyyaatiif amma ishiin saba kana fuulduratti fannifamtuttani mijaas saba kana wajjin na fudhadhaa jechuudha akkootti. Garuu micaawwan kun waanta inni jedhu dhimma hojiitiin manaa baatee bakki ishiin jirtu bakka seera qabeessa miti. Akkasuma waraqaalee of harkaan qabu kan jettu qofa naaf ibsite jechuudha. Akkaataan ittiin mana namicha kanaallee bahee too'ee agarsiisu immoo deebisee iddoo isaallee waan an beekuu hin dandeenyeef ani biyya kanaaf aaraadha. Biyya kana keessa waan an deemee too ibsuu hin dandeenyeef maal godheetan iddoo namicha kanaa beekee too'ee ibsa kan jettu natti haasaa turte jechuudha. Karaa keessaa yeroo tokko yeroo naa dawwalaa turte. Garuu sammuu kanatti akka ishiin miidiyaatti dhiyaatuuf immoo ani yeroo baay'ee isaa irra deddeebi'ee yaala. Artistoota baagatii keessa naa galii si harkiseera. Naaf bahuu dide jechuudha. Obboleessa koo nus hubanneerra intala Oromooti. Dararuun barbaanne nama keenya harka nuu galii. Nama keenya harka nuu galiiti. Sana booddee akkaataatti mana isaa argachuu qabnu hin mari'annaa jennaan lookeeshinii siifan erga jettee uummata irratti gadi hin buune hin argine ati gaafa sana. Dhugaa erga guyyaa gaafasiitti bilbilli kiyyaa bilbilli ishee wal argachuu hin dandeenye dabaluufis hin dandeenye jechuudha. Yaalaa fi tan ture amma yoonatti gaaddisaa faas himoo ishii qabu himoon ani bittin ishii qunnamaa ture sana nulachoo achumaa wal qunnamaa ture jechuudha. Akkasuma gaaddisaa faa illee himoo sana kennee too'i achii wal qunnamaa ture jechuudha. Erga guyyaa gaafasiitti onlaayinii irratti hin deemne. Garuu dhimma ishiin abbaa manaa godhattee yookaan jaalala namicha kanaatiif baay'isee hin dhoksite taanaan yookaan immoo reefa baay'isee kan dhoksite taanaan uummata bal'aa uummata 5,000 ta'ee ta'uu ishee dhaggeeffatu kana fuulduratti akka ishiin fannifamtu akka ishiin lubbuu ishiitti faradamu ani wajjin dhaabadhee jechuudha. Irratti dubbachuu nan danda'a jechuudha. Garuu immoo dhugaan jiru yoo jiraate obboleettiin kun jaalala baay'iseedhaaf qabduuf waan dhageesse waan yeroo sanaaf itti dawwalame gara biyyaatti dabarsiteetti. Akkasuma immoo jaalala waliin qabaniif jecha yeroo baay'ees wajjin haasa'aa turan jechuudha. Akkaataa ishiin baay'iseen nan baallee jettee yeroo ishiin gaaffii ishii gaafachaa turteen jira. Akkasuma immoo ani akka ishiin hin baaneef illee yeroo baay'ee yeroo ittisaa tureen jira jettee yeroo ishiin nattaasofteen jira jechuudha. Baay'ee jaalala guddaa wajjin qabu waan ta'eef. Ani kana qofan dhagaye. Waan hin beekus hin jiru. Amma yoonatti wanti dhagees hin jiru. Dhimma obboleettii kiyyaas immoo akka kanatti warri dhagaye yoo jiraate micoon kun dhuguma abbaa manaa godhattee yookaan fi dhirsa godhattee too nama kana wajjin jiraachaa jirti yoo ta'e uummata kana wajjin itti duuluun qabaa jechuudha. Kuni soba wanta sobarraa fagaatee haasaamuu yookiin fudhachuu hin dandeenye. Wallabaan turre jirra. Micoon kun isaan dura wallabaa turan. Yeroo dhiifama. Gaaddisaaf yeroon dhiifama guddaa na godha. Maatii lamman walitti dabarsuun barbaadu'an. Dhiifama guddaa. Qo'ee artistu fa'aa wal agaluu. Maatii lamman wal asoosisuun barbaadu'an. Dhiifama guddaa wajjin. Isiniin jaalladha. Wajjin cinqamaarra waan ta'eefi poliis adaraa keessan walitti hin deebisinaa isin. Walitti deebistanii jennaani jirra. Kanaaf kabajamtoota keenya maatiin obboleettii keenya poliis waliin hin dubbatinaa isin dhiifamaa wajjin akkasin jedha. Artisti soba yoo jiraatte yookiin yoo dhageesseetta deebisaa. An deebiinan sii deebisu obboleessa keenya gaaffiinan sii qabu. Jaalala jira dhiisi. Osoo jaallatte nu gandummaa ilaal. Asirra ijoollee Jimmaa jira, ijoollee Arsii jira, ijoollee Baalee jira, ijoollee Wallaggaa jira, ijoollee kutaa adda addaatu irraa fannaa jira. Otoo obboleettii kee taates akkasuma falmina. Hin jaallatti dhiisiiti. Obboleettiin keessan humna keessanii olii jaarsa sitti himtanii gosan qabduu mucaan kun. Firan qabduu mucaan kun. Qabamuu jirra. Dubbii ka'uu jira. Dubbii dhiigaati. Dubbii ilmoo teettanii intala keessan isiniin hin bultoo ta'e waan biraati. Inaasofni amma gaafa sana kaasee amma addaatti inni jedhu immoo hin taana maaliqinfamaa deebii uummata kanaanii ta'a. Obboleessa koo. Artisti fa'aa waan dabaltaniif dabalaa fi lammii waan gaafattan gaafachuu dandeessu amma. Artisti fa'aa dubbatu dura.
Waggaa isaan dubbata waa gaafadhaani. Ayyaa artistu. Akka yaadatti maalan barbaadaa milkii fi yeroon obboleettiin tun obboleettii teenya waan taaneef taateef hunda keenya ilaallata waan ta'eef deebii tokko akka walitti hin deebisne sun waan sirri waan jabduudha jechuudha. Akka waliin barbaadaa jirra. Wanti warqeen balleessite guddaan maa inni deengadda waggaa 7 waggaa hedduu na hiisisaa yoon dubbadhe na sodaadhee jettee dubbatte gatii kanarratti yaada faallaa wayi jechuudha. Amma warqee qofaa miti bar dawaa fayyada itti taphachaa waggaa 2 waggaa 3 jiraachisaa jira namni kun. Nama kana hin beektaa fi diidhama nuti. Ijoolleen rakkoo akkasii keessa jiran kan warqee beekanis nu wajjin haasaa jiran rakkoo ulfaataa keessa akka jiran. Dawaa fayyadamaa ija kaameraa fayyadamaa viidiyoo wal qunnamtii taasisaa waraabaa sanbooda kana nan gadhiisa jedhaani ergasii booda itti taphachaa jira namichi kun. Ani waggaa 2 guutte jirti intalli biraallee maqaa ishii na bira ga'eera. Akka malee taasisaa jira jechuudha. Warqeen jaalattee osoo hin taane dirqama haadha warraasaatii osoo hin taane waggaa 2 waggaa 3 akkanitti itti fayyadamaa yookaan immoo ajjeesee maallaqa waggaa 2 3 nyaatee gataa itti taphataa jira ijoollee hedduu. Kani rakkoo guddaa irraan gaa jiru ijoollee hedduu waan ta'eef icciitii nama kanaa hin beektaa nu kenni lookeeshinii isaa nu kenni bilbila isaa nu kenni mucayyoon sirraa mana sanii baatee dallaala kan harka geesse kenni jennaan garas nu harkaa maayite dhugaa jiru ol baasuu qabdiidha. Ijoollee hedduu rakkataa jira jenneeti. Dheengadda asirratti waggaa 7 ol leessisa seerri bira kana oon asitti dubbadhe waan jettee dubbattee jirti. Waa'ee isaa garuu dubbachuu barbaadu warqee. Maaliif akka ta'e nu hin galle. Kanaaf ibsuu qabdi dirqama. Yoo qabanis akka gara biyyaa deebitee rakkoon akka irra geenye hundi keenya ishii hordofuu qabna waan taateef. Garuu rakkoo ulfaatan dawaa fayyadamaa kaameraa fayyadamaa ijoollee hedduu gudee irraa baasutti kafarrama ijoolleen bira jiran akka warqeetti dhiyaatanii rakkoo keessa jiran dubbataa jiru. Warqee maaltu dubbii dhoogge? Intala biyya isaati ishiiti dhiiga ishiiti obboleettiidha. Dursitee maaliif keessan icciituma kana nun barreessin? Maan dubbanne daa'ummaa qabaachuu dandeessi sodaachuu dandeessi warqeenis obboleettii teenya miira sodaa qabaachuu dandeessi dubartiidha. Hubachiifnet akka chiin itti nama kana dabarsitee kennitu gorsuu dandeenya. Maa keessan hin dubbanne nu wajjin akkuma ijoollee kaanii. Eshi galatoomaa artisti Tufaanii yaada isin ilaalaatan jechuudha. Guyyaa gaafasii yeroo isaan asirratti gaaffii Sheer godhaa koppileen godhaa sheer godhaa. yeroo ishiin gaaffii ishii gaafachaa turtan keessatti ani himuudhaan illee waan uummanni kun isin jedhe tole jedhi adiraa kee jedhee tan barreessafii ture jechuudha. Yoo barbaadan iskiriinshot godhee isiniif erguu hin danda'a jechuudha. Kanaaf ammas wanti ani isinii dabalu yoo jiraate yoon danda'ame yoon argadhe kallattii wanta ishiin jechaa tures waan uummanni Oromoo si godhe ta'ii jechaa hin ture jechuudha. Waan uummanni Oromoo si godhe uummata kanaaf iddoo kennitooyi oo lubbuun kee hin badate amma lubbuun kee badutti isaanitti of kenni jechaa hin ture jechuudha. Karaa garaagaraatiin illee namoota keessan na dubbisaa turaniin illee akkasuma jechaa ni ture yaaduma kana laachafii ture jechuudha. Nuti jara kanaan yookaaniif immoo maatii gaaddisaa faatiin jechuudha hunda isaaniitti jaalala guddaa qabna amma yoonatti nuti maatii kanaan walirraa ergifannee akkuma duudhaa aadaa Oromootti walii liqeessinee walirraa liqeeffannee wajjin jiraachaa jirra jechuudha amma yoonatti nuti maatii jaalala guddaa wajjin qabnudha. Isa kanaaf nuti uummanni kun waan nuti murteessee hin taana karaa keessas waan nuti jedhamu hundayyuu jechuudha. Nuyi bakka ufumatti fudhannee to'ii dhaggeeffachaa jirra. Garuu har'a miidiyaa kanarratti ba'ee amma kana dubbachuu jechuudha. Otoon hin dandeenye dubbachaa jira jechuudha. Kanaaf dhiifama naa godhaa ta'e yoo danda'ametti amman dadhaabetti dhiyeessuu na yaala jechuudha. Dhiyeessuu na yaala yoo naaf danda'ame yoo micoon kun yeroo karaa argadhee jechuudha. Kallattiin hirqunnaa wargadhe dhiyeessuudhaaf yaaliin gochaa ture jechuudha. Kaleessas yaaliidhuma gochaan ture ammas yaaliidhuma gochaa jira jechuudha. Kanaaf yaada as jala teessee si dhaggeeffataa jirti ta'a. As jala teessee si dhaggeeffataa jirti. I am sure maaliif dhimma jalaa kan qabatee deemaa jiru ana waan ta'eef as jala jirti akkuma ati dhaggeeffataa turte biyya teessee yoo cinqamaa dhaggeeffataa jirta. Eenyuun yeroo arrabsamnu akkaawuntii beekii illee taatu malee dhannee dhaggeeffanna arrafamaa dhufu. Isiin
dubbii lubbuutiin gaafatamaa jala jirti itti dhaami. Maatii sanaan maatiin keessanii maatiin kun warra dhiigaa warra gumaa ta'uu keessaniin barbaaduudhaaf gidduu dhaabataarra. Anammaa hojii dhaabee geema taphataa hin jiru. Maal godhaan jiru callisee taa'eetan waa'ee kanaarra dubbata. Nu keessaa baanee jennaani maatii wal gaafata. Maaliifi utoo obboleettiin kee akkas taate dhageesse utoo obboleettiin kee akkas taates nu siiduu tajaajifannee si gara jibbinee miti. Sinuma nuuf hin mataa. Dubartii kamtu dubartiin Oromoo yeroo siin mana madaamii keessa yeroo waa rakkate qofa kottaa kennaa birrii jechuu qofa ton taane gaafa jara rakkatanis hojiin dhaabanna. Obboleettiin kee seenaa shamarran biyya Arabaa guutuu wal ijoollee Arsii wal ijoollee Jimmaa wal ijoollee Harargee wanti jedhamu jiru. Diina ijoollee Oromoo biyya alaa jiru yeroo jalqabaati dhaga'i. Waan tokko jala murasitti muumiki. Duuti haaraan obboleettii keenya kanarraan hin baane. Tokko jedhe. Ijoolleen mana madaamii yoo rabbi jara galche qofa galu. Yoo carra qabeessa ta'an galu. Kaan hoggaa tokko lama hojjettee kaatee utuu haadha